gaddisiisa malee nan gammachiisu dhugaa dubbachuudhaaf. Ana qorichaan narraa dhamaasan malee Hamzaa jaalalaanii miti. Alhamdulillah. Homaa miti hundaafuu. Hangeettu galchaan nama hanqattu jetti Oromoo yoo waa jettu. Hayyee sabaan. Waalaikum hayyee. Gaafa duraaniin na jaalatu isumatu kophaa na jaalate. Hayyee. Garuu erga dhufee teessan ta'ee mana keessan seenee balbala teessan gahee ardaa keessan gahee teessanuma hundatama Harargee hundaati jedhee uf assaba. Hayyee. Amma ani wanni garaana qabaa jiru wanni gaafii natti ta'aa jiru intala wayii dabalatee dhagahee. Hayyee. Waan san isin dutti jaalateetiin akka dabalatu akka fuudhu hayyama gootanii fi jennaan dabalate moo ufumaa gabbahee dabalate jedhee akka gaafiititti akka obboleessa kiyya kaan gafaatitti waan kana isin gaafachuu barbaade. Bareeda gaaffiin keeti. Gaamee gaaffiin tunis hedduu ulfaattee anattis akkuma waliin ka'aataas akkuma ati asirra beektu kana beektaaniinis mokkuma nama nadhee isaaniis. Mee dhugaa kana hundaa wanta beekta inni moggatti nadhee isaa hoggaanan wanti jeessa nama dhahee isaa akkuma amma duraa sanii hoggaanan isa yaamees nadhee isaa bakka akkasuma akkuma amma duraa sanii bakka maal namni kun beektaa namni hoggaa tokko gizee tokko hoggaa wal bari namaas Daaha nama sanii miti ka isaa inni waan barbaadee murteessuu danda'a tafeete fuudhuu danda'a tafeete dhiisuu danda'a. Hayyee. Waan kana isin tuyyuu akka abbaatitti akka ardaatitti akka obboleessaatitti itti jaalatee fuudhii galiini rakkoon qabu jettanii hayyamtanii jaalattanii fi manaa baaftammoo waan inni kophaa ofiitti godhee gaafii nama quba qabdanii intala tana beektanii jaalattaniirtanii fi waan jedhu wayii isinirraa yaada baruu barbaadeeti malee nama dhugaadha namni waan fedhellee otaateetiin jette namni bakka keerii tana dhaabbachuun baay'ee tolfaata. Ulfaata beektaan waan kanaas quban qabu akkuma an beektaa hedduus ilaaluu hin hordofuusi kana takka irraa quban qabu hangammaa waan jiraa hundaa takka irraa quban qabu hanga akkuma haasawuma isaan wanti olii gad wanti miidiyaa irratti waan godhatan kana yoo ta'e hin beekani waan qabu takka dhibbaan dhibbatti waan takka irraa quban qabu nadhee isaanii. Isin waan akka ardaatitti waan akka abbaatitti akka gosaatitti wanni isin irraa quba qabdanii wayii wanni isin intala tana jaalattanii wayii hin jiru jechuudha. Egaan silaa kan namni beektaa waan kana namatti maa quban qabu hangammaa naanis hin geenye quban qabu takka. Tanuma isin irraa baruu barbaadeeti maaliif jennaan kaleessa mala kophattillee na haa jaalatu isintu hundatu na beekaa abbaa santu na beekaa addaa santu na beekaa haadha santu na beekaa obboleeyyan santu na beekaa. Ani hadhallee taanaan nama lafa baduu miti nama bu'ee lafa baduu miti. Kanaaf ta isin hin beekne ta inni jaalateetiin olii gadi garana oofu ta isin hin jaalanneefi ta inni garana oofu bakka itti galuu waliinuu laallakaa maal gona kasanii. Intala jechuun ta gosti nama jaalate ta abbaa fardaan nama jaalate. Aga cita ilaalutti illee intalattiin sun waan isaa taatu natti hin fakkaatu waan isa maqaa balleessaati malee waan ammas isaa taatu miti walumaa galatti ani haga argetti adda isaa wal dhabne yookaan ammoo
inni bultiin irratti dabalata jedheetiin ani nama isaa fi hammeenya yaaduu miti. Ega beeta atitta duraati Amma mee akka yaada keessaniititti akkuma kan keetitti rakkinallee obsitee dheebuullee obsitee gaddallee obsitee gammachuullee obsitee. waan kana gaa atitta duraati irraa laaluu qabda jechuun barbaadaa waan akka fayyadu. Argee baranaa galaa dubbiin amma isin akka isin jettanitti akka isin yaaddanitti intala sana kun asirra olii gad oofaa haala 24 akka baandiraa faarsaa argaa jirtanii. Mee akka isin yaaddanitti intalti tuni beelallee intala obsuu beelallee intala obsituu dheebuullee rakkinallee ni argitanii rakkinaan obsaa ture sun hundi yeroo wallollus ta'ee natumus gadi ba'ee hin iyyuu ollaan nun dhagahu. Guyyaa takka nu dhageettanii nu araarsitanii hin beektanii hammeenallee ta'ee wama fedha yoo ta'eetiin jedhe walii dhoksinee waliin jiraannee hagana waliin geenne. Isin amma yoo laaltaniitiin jettanii akkuma kan keetii sanitti obsitee intalti tun nama waa dandeettu nama rakkoo hundaayyuu obsitu nama beelallee rakkoolee hundaa dandeettu jettaniitiin ni yaaddanii amma akka dhuunfaa keessaniititti godhama yaada keessan barbaadaadhaaf. Tama waa hundaa dandeettu jettani. Egaa isin lachuu takka isin lachuu haadantee wanti fuudhutee. Isin lachuu takka yoo jettan akkami isin lachuu takka jettani marti akka jechuun akkam. Kana jechuun fuudha isaa kana inni dhalta biraan irra jaalachuu harka keessaa qabda yookaan ammoo garaa qabdanii jechuudha. Laa akka kanaa beektaa. Isaas wal guban namni beekta gubba nama arga malee keessa waliin argu. Kuni waan ulfaata gaa'ee isiita duraati atumaatutu waan kanatti dhiisee jeetiin wanti jaasumaatu karaa baneef. Annama obboleetti isaattillee dawwalee jennaani obboleettiin isaallee sittu karaa banee osoo ati eessaa galtaa eessa ooltaa eessa bultaa jettee ganama galgala ka qorattu taateetii intala san hin fuudhu. Unaan jettee suni ani maarree ani yeroo inni gadi ba'u hiriyaa ofiitii waliin gadi bayaa. Gosa ofiitiif goshoo ofiitiif waliin gadi bayaa obboleessa ofii bira oolaa. Dhiira waan feetellee taatu eessa oolte eessa galte sa'aatii kam baata sa'aatii kam galta maal uffatta maal dibatta maal nyaatta eessaan baata eessaan deebita jechuun natti hin tolu. Firiidamni waan jettu takkatti lammallee amana. Kanaaf jecha dhiise malee intala guyyaa takkitti viidiyoo isiin hojjettu jala deemtanii yoo laaltani. Chabbaatiidhaaf saambusaa mana hoteelaa malee guyyaa takkitti mana keessa buna dhaabdee isii buna mooyyatti tumtu hin argine midhaan dhagaa irratti daattu hin argine. Gatteettee marqa akka intalaatitti oottee luka lamaaniin qabattee marqitu hin argine. Yoo narratti jaalatee amma asirratti fideetiin kaleessa faa masgiida jala dhaabatee suuraa isii fideetiin hidhee masgiida jala dhaabatee sanuyyuu. Yaa rabbii hiyyaadhee masgiida keessaa gadi ba'i isiillee faarsii waan barbaaddellee godhiiti. Masgiiduma keessaa gadi ba'i xiqqoo magasii jedhee nama kaleessa jechuudha. Isin gizee amarammee waliin akkana dhadhaabattan kan jechuudha. Kanaafi agar hundaan qorichaan narraa dhamaasan jedha malee jaalalaan narraa tini Hamzaan hagana ta'ee onneen isaa booji'amtellee hin jedhu. Kuni fagala qorichaan narraa dhamaasanii. Kanaafi ani yoo boo'ee rabbittillee himadhee rabbii kiyyattillee ol dabarfadhee jedhee ni geessa beektanii. Beelaa waliin rakkadheera deebuu waliin rakkadhee jira yoo rabbittillee ol dabarseetiin jedhe waan isaa kana. Mee malqaa jechuudha.
Dhiira kaayiroo dubbiseetiin jedhe waliin haasa'ee jedhe Hamza garuu haga isaa hin jana jennee haga isaa waliin takkaan haasofne rammee malqaa hagama ga waliin haasa'e hagama ga waliin qaaqyanatu beekaa waliin haasofnee waliin qaadhee waa hedduu waliin haasofnee gaafa biyya kana dhufe garuuyyuu anisa filadhee osoo namni hundi lakkii gurbichi kun guyyaa takkitti mana galee hin beeku nama mana galuu miti nama dubartii ammas akka harma haadha isaatitti dubartii faarsuu jaallatu lakka osoo naan jedhanii lakkiinuma naa ta'a jedheeti jaaladhe akkuma isinuyyuu argitanii dhageettan san jechuudha. Qabsoon ani isaa jecha keessa hin dabarre hin jiru garuu hatta yoo an asitti balbala jalatti na dhiisee beeloftee naan hin jenne dheebottee naan hin jenne guyyaa takka gabbayee hoteela taa'ee shaayii waliin hin dhunne yoo deemeetiin asii Dubaayitti narratti jaalatu anaa fi maqama kiyyaafuyyuu ani gosatu jaalatee moo gosatu jaalatee moo obboleessa moo abba moo arda jaalatee waan jettu wanni kun gaafii natti taatee garaa kiyya naguu jirti. Marata ofii abbatu dhagaa bada ofii ofirraa muranii lafan kaayanii sottanii bakka inni jiru gaafattanii iyyafattanii deebii kan akkana deebistan inshaallah abdiin qaba. Inshallah. Inshallah. Hin obsallee jedhu waan isaa takka yoo gadi fageesseetiin laalu obsuu hin dandeenye. Amma rammeeni kaleessuma jechuudha gidee masin akkana masgiida keessa seeteetta san gayyaane turree gayyaa'umsarra wal agarre cubbuun tiyya waan si goote argitee maree naan jedha. Lees rakkoo miti rabbi haa tolchuun daabuu. Ani waa'ee isaanii dagadhalee ni obsallee jechuudhaafi gaafan rakkadheetiin jedhee gaafan dadhabee jedhe gaafan beelahee jedhee na bira dhaabatee gaafan biyya kana karammiin bayanii garamiin ol deebanii xurree gadi bahee ol deebi'uu hin beekne naa waliin rakkatee naa waliin dhaabatee alarraa midhaan naa bitee alarraa bishaan naa bitee takka daa'imaati guyyaa takka harka duwwaa manatti natti ol dhufee hin beeku gizee mana reeddii taa'u san jechuudha. Guyyaa takka harka duwwaa gadi bahee ol deebi'ee hin beeku akka nama ilmoo haadha harka laaltuutitti harka isaa laala. Innillee akkasuma mana kiyya beekaa guyyaa takka harka duwwaa gadi bahee ol deebi'ee hin beeku. Abshir waa hundaa utti keenya rabbi haa laaffisu. Hadda yoo ani biyya baqaa keessa jira isiin qarshii hin qabdu jettee qarshii hojjattee jetteen birrii hojjattee amma suufa kaleessaffateeru sana anatu bitee fi barsitootaa kiyyaa barnaan jetti na bilbilteeti. Birriidhaan narraa janajjananii birriidhaan narraa jallisanii isiin qarshii hin qabdu jedhanii qarshiidhaan narraa jallisanii qoricha garaagaraatiin narraa jallisanii jedhan. Isa uumaa miti qarshiin ni dhumti. Amma garaa balleessin garaa kanaan beektaa garaa kanaa if qabuu hin danda'anii. Meena dhiisa. Akka tolu rabbi haa godhu. Inshallah. Walumaan laalu jira. Akka tolu rabbi haa godhuuti numa obsaa isinis. Maal obsa kana caalii gaafannini tikkeetti itti muratee fuudhee fidee asiin gayateeti jaartii godhateeti wanni hundi xumurame ogayii dubbadhaan kana caala maal godha jettaniiti wanni hafe hin jiru bar. Waa hunda xumuratanii gadda yoo argitanii jettanii ustaazota fakkiin doktor eenyu hayran tokkiin fidaniitiin as keessatti jechuudha. Waa'ee nikaa irraa waliin haasayanii waliin dubbatanii gara keessaatiin fidha jedhanii maal beekan nattuuf jajji yoo gara keessaatiin illee walii fixaniitiin dubbillee xumuratanii jiraatan waan beeku takka hin qabu innillee waan himee jedhe wayiyyuu hin qabu. Hai dubba bakka kana hundaa'u haquma qabdu akkamitti atu haquma qabdu natti mul'ata.
Ani silkiin duraanii lana jalaa badee lakkoofsa keessanillee hin qabu. Eengadatti bilbileeti. Biraazarii kan kee dhimmaa barbaada lakkoofsa isaa naa kennii jennaaniini. Lakkoofsa jijjiiratee jira. Ka haarayaa wanno hin jenne erga jijjiiratee guyyaa 3 ga'e meen gaafadhaa naan jedhe. Ayyee. Jennaan yaa gaafadhu naa keenya jedhee nama biroo ammoo kan isinitti dhiyaatan hin beeku. Kaleessa ammoo rammee argeeti amma nama keessatti hin dubbisu mee lakkoofsa isaanii naa kennii jedheeni jennaan rammeeni. Lakkoofsa hin qabnu bara si masgiida keessatti argee suuraa waliin ka'aa jirra malee naan jedhe rammeen. An kana hundaa'u godhe soma jeetiin fudhadhaa waan hanga kana hundaa'u gaan akkamitti osoo kana hundaa'u quba qabdu natti muudhaaf daawwatu. Ani maal argaa jirtanii asirraa isin ilaalaa jirtanii waan ta'amaa jiru waan godhamaa jiru argartanii kaleessa kaliifa tokko yeroo argitaniitiin jettanii asi porofaayilii jira lamaanii porofaayilii godhatee isaan lamaan porofaayilii godhatee asirraa deemaa. Anammoo dhufee keessaan na barreesseeti eeganni dideetiin deemetti dhiisi anuyyuu jaartii lammataasi godhadha akka Kanaadaa jiru beektaadha. Kanaadaa jiraatee dhabaatee ani Kanaadaadhaan hin bitamu. Ani irra caalaa ani kabitamuun jaalalaani malee Kanaadaa jiraatee fi miti namni. Koi sanii miti dila kana hunda bakka kana hundaa'u hagaan ati kamitti namallee gaafattee nambara kiyya fudhattee natti waluu dhabdee. Eenyu gaafadhamee baran baaba bar namni tokkicha isin dhiyaatu ka lakkoofsa keessan qabu nama tokkoon agarree baran mee eenyu gaafadha eenyu dhiyaadha mee eenyu dhiyaattan jedhee ani isaan isin beeka. Ammoo doo lakkoofsa Hamzaa jedhee sheexanii naa kennaan ammoo doo asii gabbee lakkoofsa Hamzaa jedheeti. Namni naan kenne hin jiru. Keessan garuu eenyutu naa kenna eenyuun beeka namni beeku hin jiru bar. Fuudhuu barbaadaa maal jetta jedhee na gaafatu. Ani haadha keetiin mari'adhu abbaa keetiin mari'adhu haadha qabdaa abbaa qabdaa gosa qabdaa. Intalti haadha sibichaadha ka jaalatu boru ammoo ka fuudhu kutaa hundaa. Ta ebeluuti jaartii ebeluuti haa jedhanii malee intala takka ka fuudhu kutaa hunda fakkeenyaaf ani yoo ka Harargee heerumu ta'e anta Harargee hundaati malee ta Hamzaa tokkichaati miti. Akka haadha manoo maatitti akka haadha manaatitti isaa haa ta'u malee boru osoo waan takka ta'eetiin jedhe intalti teennaa Hamzaa jalatti akkas taaten jedhani Harargeetti akkas taate jedhan malee jechuudha. Harargee hunda walitti qabata kutaa isaa gosa isaa san hunda walitti qabata jechuudha. Akka gosaatti fedhatanii guma akka gosaatitti waa onno kanaafuyyuu mari'adhu laalladhu. Rammee malkaatiin fakkaatota akka kan keetii akka rammee malkaa jechuudha. Isa kana osoo hin taane laaliiti mari'adhuuti nama mari'adhuuti. Yoo lakkee fuudhi siin jedhani fuudhi. Ani homaa rabbiin qaba kaleessallee ati na horanne hadhallee ati wayituu na horattu jedheen. Jennaaniin hayaa okee naan jedhee deeme allamuu lakkoofsa keessan achi asuuni dhabee isaanillee achi as wal dubbifnee hin beeknu. Karatti akka tasaa inuma wal agarraa. Naganaan jedhee walumaan kolfinee walumaan tattaphannee wal biranii lubna. Amareen gaddayyuu asii hoteela mandoo sanitti wal argine walumaan teennee shaayii bunnaa jennee kaanee yaane wal biraa waan haasa'u. Ani as keessa ta barbaade haa fuudhu kun dubartii as keessa hin jirti miti ta barbaade fedhu arsii fuudhee fedhe Harargee fuudhee fedhu ta feete haa fuudhu. Tama feete haa fuudhu. Amma gaafa namni isaa arrabsu wanni akkasitti gadi baheeti mudhiitti irra cittee irraa dubbadhuuf maali inni hammeenya isaa hin danda'an. Bakka feete haa fuudhu. Garuu ammoo inni tama mallaqaan jechuudha qorichaan isa dhamaaftee jette sana fi Dubaay teette Dubaay irraa achitti birrii haganaa qaba. Lafa farda haganaa qaba maali qaba viidiyoo ka farda yaabbattee gulufsu itti ergiti. Ka biyyatti horii elmitu itti ergiti maalitti ergiti horii sanuyyuu akkan elmitee guyyaa takka kan hin beekne jechuudha. Kaanin isa dhamaaftee jettee hin jette. Ananna gaddisiisa malee nan gammachiisu dhugaa dubbachuudhaaf. Ana qorichaan narraa dhamaasan malee Hamzaa jaalalaanii miti. Alhamdulillah homaa miti hundaafuu. Taate dice rabbi ala peso. Walumaan laalla hundaa'u.
إن شاء الله. وإسن رترامتي يعني لك هافو دل سلي هافورتو isillee haa horatu ta'a hundi keessanii yoo jettanillee jaaladhe gara dhaqu hin qabu ani kaleessa sin jaaladhee dhufee haadha gara deemtu akka hin qabu lakki deemi itti dabdellee haa bulfaa fuudhee bulfatullee haa jiraachifatu deemillee jettaniiti laalaa koftanii waan qabu yoo nagalchitanillee ani haadhallee taraan idaayyaa quba qubeetii maatii kiyyaa warra kiyyaafi. أبشر وان جترو تولجنا ربي أتولجوا هم داو تقولي تولجنا ليس الشيء يتركون قف وانا سنجت أبشر أبشر أنقرانو نبدي مان no doga rabbi garaan isin badiyan inni beekaa akka hammeenya jidduu teennatti iyyaanne kana duras xaaraa turtanii kana lafaa turtanillee ni beekaa ramadaana fi achi durarra qabdaniitiini anuyyuu guyyaa meeqa isaanii wal arguu qaba isaan dubbisuu qaba jedheeni guyyaa meeqa jechuudha guyyaa barbaade anatu si dubbisiisa maaltu si gahe afaan waan nama miidhaatti dhugaa fa'i. Haya taate dhisi walumaan laalla. Inshallah waan isinaan jetta wayii dhidhaa miti jaaladhees. Walumaan laalla dhisi. Okay, rakkoon qabu. Warri si sobaa jira baasi jettan maal na soba wanni na sobu hin jiru waa inni na jaalate moo kana jaalate obboleessa. Maal na soba wanni inni muudii na qabatu maal inni. Namni keenya kun sheexana caaltan dhugaa rabbi. Si sobaara baasi si sobaara maal na soba wanni na sobu maal inni. Aniif isaan guyyaa takka wal argine. Dhisi taate. Inshallah ulfaadhaa isin rakkoon qabu akkatti kana naa waliin jannaqamuuf naa waliin azaada wakaanii waan biraallee miti. Akkam quba qaba waan kana isaan quba qabanii waan jedhu wayititu iyyuu bakka mataa kiyya qalbii tiyya keessa na yaa'a yeroo baay'ee dhagayanii tumaan na jaalatanii haa fuudhu jedhanii tumaan warruman maatii man na jaalate waan jedhu wayii quba qabaa mudeen gadda gaafa siisterii isaa takka dubbisee jedhellee isuma bira taa'ee dubbisee lakki quba hin qabnu intala ofumaa jaalatee jira. Jedhanii. Tolchinaa dhisi. Nisir reisina hundaafuu du'aa godheeti. Ka isinillee quba hin qabne ka obboleettiin haati maatiin quba hin qabne inni yoo jaalatee inni bichaan faarsaa oole asirratti isa waliin bicha ofoonna dhaa oolte rakkoo takka hin qabu. Nisir reesinaa iyyuu. Nisir reesina. Innis ati duraatti bar waan kana du'aayetti ammee maliisiti waa hundaa'u. Du'aayetti goona abshir wala garee du'aayetti goona. Inshallah du'aa ima sirreessamaan godha wanti biraa abbaa maatiin iyyuu homaa gochuu hin dandeessu. Inshallah rabbi haa qajeelchu irra caaltu. Du'aamatti godheeti du'aayetti goona mee anumaa fi sii waltee du'aayetti godha. Gurbaa siitutu baasee alatti. Angkana wai sere baba kia bar kanan sere bar odo kana sere homa miti bar. Teresiga an beta media kana zakka wanti tidera demi wanti njau lalu si baka takatakan sena atun tafudi si tuati kona di situ kharabane di harka balise biti waluma